nama kana yaadattu bishaanuu malkaa qabaa bishaanuu dachee Oromiyaatiifis bilisummaa dachee Oromiyaatiifis bilisummaa uummata dachee Oromiyaa irra jiraatuuf qabsaa'ee Ustaad Kamaal Hibboo. Qabsoon isaa qabsoo ganda qofaati miti. Qabsoon isaa qabsoo naannoo qofaati miti. Qabsoon isaa qabsoo godina qofaati miti. Oromiyaa qofaaf yoo jenne itti diqqeessina. Maqaa keessi kadhannaa asmaa'ul azamii laa ilaaha illallahul aliimul Bishaanu malkaa qabaa, bishaanu malkaa qabaa. Ayyooyyee wal dhabeellee wal dhabne argaa qabaa. Asitti dabde jedhee daba walitti mul'isaa. Qe'ee makkalli guute bubbe keessa bubbisaa, bubbe keessa bubbisaa, bubbe keessa bubbisaa. Ashamaa. Kabajamtoota hordoftoota fi maatiiwwan gabbee miidiyaa showuu kan biyya keessa fi biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan. Nageenyi keenya bakkaa fi kallattii jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa ammas irra deebiidhaan walitti deebinee jirra. Zamoonni kana baay'ee addaan bannee jirra dhiifama. Rakkoo sababa rakkoo konnekshinatiif yookiin immoo sababa rakkoo neetworkitiif waan viidiyoo upload godhuun natti toluu didee fi kanaaf badee nuuf folcha jecha. Har'a ammoo akkuma qara tuqee turetti nama kana yaadattu. bishaanuu malkaa qabaa bishaanuu malkaa qabaa. Hayyuu wal dhabeellee wal dhabne argaa qabaa. Hayyuu hafe dubbisaa. Asitti dabde jedhee daba waliin mul'isaa. Qe'ee makkalli guute bubbe keessa. Eenyu laata? Eenyu isinitti fakkaatina? Namni kuni nama yeroo ammaa lubbuudhaan addunyaa kanarra hin jirredha. Akkuma namni kamuu beekuu danda'u Ustaad Kamaal Hibboo goota gootan irraati, goota gootan dirraati. Dhiira yeedaloodhaan deerarsaan diina garaa gubuudha Ustaad Kamaal Hibboo. Ustaad Kamaal Hibboo kan qabsaa'e Baale qofaafi miti, Harargee qofaafi miti, Jimma qofaafi miti, Iluu qofaafi miti, Arsii qofaafi miti. Ustaad Kamaal Hibboo kan qabsaa'e Shawaa akkasuma Shawaa qofaaf miti. Kan qabsaa'e Oromiyaadhaafis Oromoodhaafis qabsaa'e. Dachee Oromiyaatiifis bilisummaa dachee Oromiyaatiifis bilisummaa uummata dachee Oromiyaa irra jiraatuuf qabsaa'e Ustaad Kamaal Hibboo. Qabsoon isaa qabsoo ganda qofaati miti. Qabsoon isaa qabsoo naannoo qofaati miti. Qabsoon isaa qabsoo godina qofaati miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ustaad Kamaal Hibboo itti diqqeessine malee kan qabsaa'e Oromiyaa qofaaf miti. Itoophiyaa guutuuf qabsaa'e. Jijjiirama Itoophiyaatiif qabsaa'e Ustaad Kamaal Hibboo. Nama kana fakkeenyaaf wallaahi namni kun dhugaa isinitti hima dhugamatti hayyuudha. Namni kuni hayyuu dhugamatti hayyuu daangaa hin qabneedha Ustaad Kamaal Hibboo. Maali sababni isaa? Waan har'a nuti keessa jirru kana inni kaleessa dubbatee ture. Nashiidaa amma duratti dhageeffachaa turre sana keessatti baay'ee dubbateedha. Waa'ee araaraa maali bishaanuu malka nami sammuu qabu kanaayyuu hiikee baqa. Naman ta'a yoo qara mallattoo namummaa illee hin qabaatin dhugaa isinitti mafiliisa wallaahi. Har'a garuu baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif dagatame Ustaad Kamaal Hibboo seenan isaa? Ustaad Kamaal Hibboo maaltu akka isa lubbuudhaan duniyaa kanarraa galche nuti haga ammaa dhugaa dubbachuudhaaf ifaan ifatti wanti beekame wayituu hin jiru. Bilees dhugaa isinitti hima wallaahi. Dhugaan jirtu immoo tanuma. Dhugaan isaa maa dhokatti? Dhugaan Ustaad Kamaal Hibboo maa dhokatti? Moo qabsoo isaattu qabsoo Baalee qofaati? No. Akkuma qara dubbadhee turetti inni kan qabsaa'e Baalee qofaaf miti. Oromiyaa qofaaf yoo jenne itti diqqeessine dhugaa dubbachuudhaaf. Hawwiin kaayoo isaa bilisummaa Afrikaa guutuuti. Afrikaan guutuun bilisummaa ofiitiin akka jiraatudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaan jirtu immoo tanuma. Nama kana immoo nama kana seenan isaa maa dagatame?
nama kana haga guyyaa har'aatti namni waan isaa dubbate jira. Siidaan yaadannoo isaa maaliif dhaabbachuu dhabe? Maaliif dhaabuu dhaban? Sababni isaa maal? Sababa nuuf hima warri beekuu dandeessan. Qabsoo gandummaa akkanaan hin jennani gandummaa dhafee miti dhugaa dubbachuudha kan kaasaa jiru. Nama kana haga guyyaa har'aatti dhugaan isaa maa dhukatteedha. Awwaala isaas bakka hin beeknu nuti. Hayyuudha namni kun. Namni kun gama tokkoon qabsaa'aa amantii isaati, amantii keessaa dhalateeti jechuudha. Yookaan immoo amantii qabsaa'aa amantii irraa dhalateeti. Gara tokkoon qabsaa'aa saba isaati akkasumas sabaaf sab-lammiiti. Dhugaan isaa garuu maa dhukateedha kan bakka nuti gaafii nuti ta'e haga guyyaa har'aatti nu gaarramaa jiru wallaahi. Gubbaa kiyyatu adiidha malee keessi kun gurraacha. Yaa saba koo dhugaan nama kanaa akkamitti dhokatte? Dhugaa nama kanaa namni tokko guyyaa tokko ifa baasee maa nuuf himin? Qabsoo isaa qabsoo ganda qofaatti deebisaaru. Hacaaluu Hundeessaa kan wareegameef saba isaatiif. Hacaaluu Hundeessaa kan wareegameef bilisummaa sabaaf sab-lammiiti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan saba isaa qofa yoo jenne itti xiqqeessine waan ta'eef. Dhugaan jara kana lamaanii maa bahan jiru akkasuma daadhii galaan. Akkasuma hedduudha jechuudha. Keessaa ugaroon akka gaafii natti ta'e Ustaad Kamaal Hebboo na dhageeffadhu ijoolleen Baalee keessattuu. Ani gandummaa miti dhugaa isinitti hima gandummaaf haasa'an jiran. Yoo magaalaa Roobee godina Baalee magaalaa Roobee keessatti bakka addabaabayitti siidaa waaqoo guutuu fa'aa wajjin takkii dhaabbatu namni kun siidaan isaa takkii immoo aanaa dallumannaa keessa siidaa isaa dhaabu hojjechiisu akka dhaloonni dhufulleen maalummaa nama kanaa baru akka dhaloonni dhufulleen fakkeenya isarraa fudhatee gadheef yookiin immoo diinaaf mataa gadi hin qabanne godhuudha qabdu. Maaliidhaan siidaa kana dhaabuudhaan dhugaa dubbachuudhaan amma dagatame waan isaa dubbatamaa hin jiru. Waan isaa tasuma dubbachaa hin jiran. Hadaraa dhugaa Ustaad Kamaal Hebboo nuu baasaa. Nuu baasaa dhugaa Ustaad Kamaal Hebboo bahuu qabdi dhugaan dagatamuu hin qabu seenaan isaa. Viidiyoo kana dhiyootu gochuudhaan sheer gochuudhaan dhugaa nama hunda biraan nagaa. Wallaahi ani dhugaan isinitti hima. Dhugaan nama kanaa maaliif dhokatti? Qabsoo isaattu qabsoo ganda qofaati moo maalidhaafi? Hadaraa yaa saba. Hadaraa dhugaa nama kanaa. Dhugaa nama kanaa. Dhugaa nama kanaa ifa nu baasaa yaa saba. Dhugaan nama kanaa maalidhaaf dhokatti ifa bahuu qabdi. Dirra achi baatee nu mul'achuudha qabdi. Akkanuma dhaammachuu barbaada. Viidiyoo kana dhiyootu gochuudhaan TikTokii irratti akkasuma sooshaal miidiyaa jiru hunda irratti naaf facaasa nama hunda biraan naa gaya. Keessattuu ilmaan Baalee ijoolleen Baalee na dhageeffadhu. Ustaad Kamaal Hebboo godina Baalee yookiin magaalaa Roobee keessatti siidaan isaa dhaabbachuu sanii bitanii sun hin danda'amu ta'e wanti hin danda'amne garuu hin jiru haa ta'u jechaadha malee. Dallumannaa aanaa dallumannaatti siidaan isaa dhaabbachuudha siidaan yaadannoo isaa bilis kana qofaadha. Bishaanuu malkaa qabaa bishaanuu malkaa qabaa hayyuu yoo wal dhabeellee wal dhabne argaa qabaa hayyuu hafee dubbisaa
asitti dabde jedhee daba waliin mul'isa qe'ee makkalli guute bubbee keessa bubbisa bubbee keessa bubbisa bubbee keessa bubbisa bubbee keessa bubbisa ayyee rakkoon teennatu maali rakkoon teennatu maali mee keessa wal dubbisa 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 ayyee rakkoon teennatu maali rakkoon teennatu maali rakkoon teennatu maali rakkoon teennatu maali mee keessa wal dubbisa mee keessa wal dubbisa mee keessa wal dubbisa mee keessa wal dubbisa ayyee ilma tobbaa waa jedhee namni dubbiin seegalee abbaa kiyya jedheeni ilmatu na wallaalee hiyyummaatu hixatee dalla irraan na laalee dubbi ankalee fixetu har'a na faana galee jedheen abbaa waa lamaa simatuuf hin balleesse takkatti ittiyya malee takkatti ittiyya malee takkatti ittiyya malee ayyee takkatti nan si godhee ilma sitti wallaalee natu sittiin fuudhini jedheen sanyii siifillee sanyii biqilee gara warra haadhaallee bayuun jira jabbilee bayuun jira jabbilee bayuun jira jabbilee bayuun jira jabbileen ayyee takkatti nan si godhee ilma sitti wallaalee natu sittiin fuudhin jedheen sanyii gaarii siifilee sanyii biqilee gara warra haadhaallee bayuun jira jabbileen bayuun jira jabbileen bayuun jira jabbileen bayuun jira jabbileen ayyee lamaanatu fugoote sun tanaa dhageeffadhu deega dallarraan silaale jalaa bayuuf hojjedhu loowwan lafa margaatiif horattiin godaanadhu dubbi ittiin jarjarin suu ta'uusan dubbadhu cokii waliif fayyisi gara lachuu hubadhu gara lachuu hubadhu gara lachuu hubadhu ayyee gora ardaatiif wayaa caree gara ambaysanii gora ardaatiif wayaa caree gara ambaysanii garaan haadhaa barruudha gaarii fi badaas qaba ka wajjiin dhalatanii hayyuu dhageeffatanii goota jabeeffatanii wallaalaa gorfatanii badaa biyyaan baasanii baddu irraa baasanii kaaru yoo darbanii kabobayuun arganii foon ufii diina taatee mirgaaf hin dibatanii 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 ayyee garaan dhiiraa bal'aadha farda keessa gulufaa dhiira obsaan beekanii badduu dhoysuun beekanii badaa gorsuun beekanii jabaa daangaan eeganii gadhee qehee keessattuu isii walirraa eeganii hayyuu ittiin himanii ittuma akeekanii gowwaa nafa dhahanii qaroo lafa dhahanii durmammaa kaan jedhanii durmammaa kaan jedhanii durmammaa kaan jedhanii durmammaa kaan jedhanii ayyee maaf jette naan jettanii maaf jette naan jettanii mammaa kan waa himanii akkisa waa tufanii sadii waa sadiitu itti firee jedhanii oduu jara sadiini guurii gurraa guuradha har'a waa dhageettanii har'a waa dhageettanii har'a waa dhageettanii har'a waa dhageettanii ayyee sadii san ture maali kunoo asii jalqabaa beekaa wallaalatu itti hafee beekumsi ilma namaa silaafuu daangaa qaba osoo beekee guyyaa du'u beekaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa ayyee arjaa doydhummaatu itti hafee arjummaan ilma namaa silaafuu daangaa qaba silaa waan qabu muluu kennee galaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa ayyee goota loynummaatu itti hafee gootummaan ilma namaa silaafuu daangaa qaba silaa kilaashiin achi darbee leenca harkumaan qaba meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa meelaal dubbiin ajabaa ayyee an akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba oromoon hayyuu qaba hayyuu hayyee beeku qaba hayyuu hayyisu qaba
hayyuu diina jalaa karra cufatu qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba nyaaba garaani matini dhaamsaayyuu booranticha boorana hayyuu qaba gujitu hayyuu qaba hayyuu hulluuqaa qaba baaletu hayyuu qaba arsitu hayyuu qaba hayyuu malkaan laallanne ka guyyaa goraan rafne ka ichitiin facaafne hayyuu sunduuqa qaba hararge hayyuu qaba hayyuu hayyee beekuu qaba shawatu hayyuu qaba hayyuu hayyisuu qaba wallagga hayyuu qaba hayyuu beekatu qaba hayyuu beekatu qaba karrayyuu hayyuu qaba hayyuu bineensa jalaa karra cufatu qaba jimmatu hayyuu qaba hayyuu ilaaf ilaame mariidhaan deemu qaba wallotu hayyuu qaba hayyuu diinaa fi firasaa gargar baasee beekuu qaba an akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba an akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba dhiiroo waan jedheef qaba bishaan jige haguma hafe ol qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan